Ashama akka mul'atan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badree Yusufii. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo baadiyyaaleef magaalaa Asaboot keessatti humnoonni mootummaa uummata dararaa jiru jedhame. Sababa waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO shanee deeggartan jedhuun humni addaa poolisii Oromiyaa fi dabballoonni naannichaa jiraattota gidirsaa jiru jedha jiraatan magaalaa Asaboot irraa BBS'f yaada laate tokko. Hidhaa fi ajjechaa kana jala gara magaalota biratti kanneen baqatan hordofanii hidhaa akka jiranillee dubbata. Namoota xalaa eenyummaa magaalaa Asaboot tahee qaban hidhaa akka jiran jiraattota keessaa kanneen BBS odeeffate ni dubbatu. Gama biraatiin dargaggoonni ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessan wal qabatee Asaboot keessaa hidhaman hanga ammatti murtii haqaan argannee jedhame. ABO shanee sababa godhatanii uummata jilbeeffachiisuuf dararaan kun geggeeffamaa jira jechuun himatu jiraattonni godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot. Bifuma wal fakkaatuun achuma Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessaa namoonni hedduun hidhamaa jiru jedhame. Abbaa qabeenyaa Haaji Aliyyi barsiisaa yuunivarsiitii Odaa Bultum kan ta'e Toofiq Abdurrahmaanii fi Yuusuf Hasan kanneen jedhaman namoota hidhaman keessatti argamu. Araddoota baadiyyaalee aanaa Ciroo keessatti namoonni heddumminaan ajaja mana murtii malee hidhamaa jirus jedha namni BBS'f odeeffannoo laate tokko. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootii fi araddoota magaalaa Asaboo jirtu fi magaalaa Asaboo dabalatee akkuma beekamu biyyoota baay'eedhaaf namoota hidhuu fi namoota ajjeesuu fi namoota darraa ture ammaa fi maqaa shanee nyaachifanii fi shanee qalabdan jechuudhaan uummata nagaa hidhuu fi dararuu fi akkasumatti dhugaatu jira yoo ta'e darajee magaalaa Asaboo keessa jiru guutumaan guutuutti darraa magaalaa kan keessatti irra godhamuudhaan ka'e magaalaa baqatee ba'ee erga ba'ellee magaalota akka Finfinnee Adaamaa magaalota guguddoo kana keessa deemanii ijoollee qabaa turan jechuudha guyyaa torbee kana duraa jechuudha. Kanaaf namni Dasii Abdulqaadir jedhamu jiraata magaalaa Asabooti. Inni kun waraana waliin ta'uudhaan addota baadiyyaa deemee uummata nagaa kan qotee bulaa qeessaa keessa jiraatu shanee ajjeesan jechuudhaan gartee dararuu fi hidhuu fi tumuudhaan waan baay'ee irratti taa'uusaa jira jechuudha. Baha Oromiyaa Harargee baha aanaa dirree xiyyaaraa keessattis ajaja mana murtiin ala namoonni baay'een hidhamaa jiru jedhame. Kanneen ji'ootan duraa hidhaman ammoo murtii argataa hin jiranii jedhame. Duulli hidhaa kun Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti bifa wal fakkaatan itti fufee jira jedha odeessi kallattii hedduun nu dhaqqabu. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran ammas faladhumaan argannee jedhame. Lammiileen kuma hedduu ta'an mana hidhaa Jiddaa keessatti ji'oota hedduuf gidiraa dhala namaan hin malle argaa jiru jedhame. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee sababa hayyama jireenyaan qabneef murtii haqaa malee gidirfamaa jiran kanaaf dirmatee gara biyya akka deebisu gaafatamee jira. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 42 biyya Libnaan irraa gara biyyatti deebifamanii jiru jedha mootummaan Itoophiyaa. Lammiileen kanneen gargaarsa dhaabbata tola oolaa diyaaspooraa Itoophiyaa Global Aliyaan taasiseen kan gara biyyatti deebifamanii jedhamee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa Jiddaa keessa jiran dararaa ulfaataa keessummeessaa jirra jan. Akka lammiileen kanneen janitti mana hidhaa Jiddaa keessa lammiileen Itoophiyaa hidhamanii jiran 12,000 ol yeroo ta'an isaan keessaa 80 dhalattoota Oromooti. Mana tokko keessa namoota 120 oltu jiraataa jan. Walumaa galatti hidhamtoonni manneen hidhaa Jiddaa naannoo Sudeesii Jaamoo keessatti argaman 38 ol akka ta'an odeeffannoo qabaachuu himan. Hidhamtoonni kanneenis manneen hidhaa biyya Saawud Arabiyaa kanneen akka Jizan, Riyaad, Haayir, Makka, Taayif, Qarjii fi bakkoota garaagaraa irraa kanneen dhufanii jiran. Rakkoo fi gidiraa mana hidhaa hammaate kanarraa guyyoota 3 nyaata lagatanii turuu kan ibsu namni kun ajajoonni mana hidhaa mootummaa keessan wajjin wal dhabdee keessa jirra waan ta'eef hanga waliigallutti obsaan turaa jechuun deebisaanuuf kennanii jiran. Dhalataan Oromoo kun erga hidhamee ji'a 9 lakkoofsisuu himee mana hidhaa adda addaatti dabarfamaa Jidda geenyee jira. Mana hidhaa Haayir Jaamoo keessa ji'a 4f ukkaanfamuu kan dubbatu namni kun namoonni reebicha ulee fi ho'a mana hidhichaa irraa kan ka'e lubbuun baates jiraachuu hima. Rakkina mana hidhaa kana keessa torbee kana namoonni 3 xiinsammuun isaanii miidhamuun maraatanii yeroo ammaa kophaatti baafamanii eegamaa jiranillee jira. Dabaluunis hidhamtoonni kanneen mana hidhaa kana keessa ji'a 2 irraa eegalee hanga waggaa 1 fi walakkaa kan jiran yeroo ta'u murtii fi abdii malee dararaa dhandhamaa jiraachuu hima. Dhumarratti dhalataan Oromoo kun dhaamsa isaatiin nuti dhalattoonni Oromoo hayyama malee biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraannus gumaacha lammiirraaf qusanneen beeynu garuu erga hidhamnee kaasee miidiyaalee Oromoo akkasuma hayyootaa fi rogeeyyoonni Oromoo sagalee nuuf tahaa hin jiranii jechuun komate.
Mana hidhaa kana keessatti namoota baay'eetu jira. Mana hidhaa Jiddaa kana qofa keessa nama 200 jira. Akka walii gala bisu darbatti ammoo nama 38 oliitu jira. Kun cuftiin waan ragaa qabatamaa jechuudha. Samuudha 38 sanuu hime mootummaa Samuudiiti. 12 kamana kana qofa keessa jiru immoo kanuu hime baasii Itoophiyaa gaafa dura ta'u jechuudha. Kanaaf namni asitti dhukkuba garaagaraa qabu jira. Dhukkuba garaa kaasaa jira. Silaa akkuma beekamu bikka namni walitti baay'atee dhukkubni garaa kaasaa akka jiru beekamaadha. Garaa kaasaa ameebaa dhukkuba dabaloo kana jechuudha. Dhukkuba sombaa qabu jira. Keessaa'uu dhukkuba asaasiyyaa jedhamutu jira jechuudha. Asaasiyyaa dhukkubni jedhamu kun karaa qaama saala kanarratti fi karaa bobaa jalatti akkanuma qaamolee irraa bakka fuulduratti waan ba'uuf hedduu takka namoota asitti rakkisaa jira. Qaama saala kanarra madeessee jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa bakka hundarraa dirmatanii sagalee nu taatanii akka biyya addunyaa kanarratti gartee namuu waan gargaaree waan danda'uun akka nu gargaartan kabajaan isin gaafannaa. Gama biraatiin guyyoottan lamaan dabran kana keessa lammiileen Itoophiyaa 200 ol tahan Suudi Arabiyaa irraa 40 ol ammoo biyya Lubnaan irraa gara biyyattii deeffamuu ministeerri dhimma alaa ibsee jira. Godaantonni Afrikaa 20 bidiruun gara Awurooppaa imalaa turan galaana Meeditiraaniyaa keessatti dhumatan. Balaan lubbuu godaantotaa mudatee kun kamisa kaleessaa yeroo ta'u battala bidiruun ittiin imalaa turan bishaan keessa dhidhimtetti lubbuun namoota 20 galaanaan nyaatamanii kanneen biraa 25tti siqan eessa buuteen isaanii dhabamee jedhame. Eeydonni galaana Tuniiziyaa kamisa kaleessaa magaalaa handaara galaana irratti argamtu Safhaatti reeffa godaantotaa du'anii 20 gayan bishaan keessaa baasuu beeksisan. Lubbuu baraartonni godaantota biraa 20 ol ta'an bakki isaan bu'ee dhabame lubbuun argatuuf barbaacha itti fufanii akka jiran aangawoonni Tuniiziyaa beeksisanii jiru. Godaantonni namoota 45 ta'an kanneen osoo gara Awurooppaa imalaa jiran bidiruun ittiin deeman bishaan keessa dhidhimte kanneen Afrikaa Saharaa gara gadii keessa warreen ka'anii Xaaliyaan seenuuf fuula isaanii garasitti deeffatanii jedhamee jira. Miidhaa lubbuu galaafate kanaaf sababa kan ta'e danbalii galaanaa qilleensa cimarraa uumame akka ta'e maddeen gabaasan. Bidiruun ittiin imalaa turaniis godaantotaa fi meeshaalee fe'umsaa humnaa oliin waan guutamteef bishaan keessa dhidhimuuf sababa tahee jedhamee jira. Dubbi himaan galaanaa biyyaalessaa Tuniiziyaa Alii Ayyaarii godaantonni kumaantamaan lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha Awurooppaa dhaqqabuuf imala galaanaa lubbuu galaafatutti seenuuf dirqamuu jechuun madda oduu AP'tti himanii jiru. Godaantonni gara Awurooppaa imaluuf lubbuu isaanitti murteessan kanneenis handaara galaana Tuniiziyaa fi Liibiyaa ka'umsaa godhatu jedhamee jira. Irra jireessi godaantota kanneenii biyya Afrikaa Saharaa gara gadii keessaa sababa jireenya fooyya'aa fi rakkoolee biyya isaanii keessatti isaan mudatu jalaa dheessuuf lubbuu isaanii aarsaa godhuu jedhame. Erga hoogganaan Tuniiziyaa duraanii Zeenii Al Abidine bin Ali bara 2011 fincila uummataan taayitarraa kaanii garuu lakkoofsi godaantota seeran ala Awurooppaa seenuuf gaagaamaa jiran kanneen ji'oota dura bara kana 15% akka dabalellee gabaafamee jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa Tuniiziyaa akka ibsanitti ji'oota amajjii fulbaanaa bara 2020 jidduutti godaantonni 8,581 ta'an osoo seeran ala galaana Meeditiraaniyaa qaxxaamuruuf jiran to'annoo jala oolanii jiru. Biyyi Xaaliyaan ammoo godaantota dhibbootaan lakkaa'aman guyyaa guyyaan galaana qaxxaamuranii biyya isii seenuuf carraaqan baraaruuf ijibbaata godhaa jirti. Garuu dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa weerare gargaarsa dirmannaa taasifamaa jiru danqee jiras jedhamaa jira. Haleellaa marsariitii fi miidiyaalee hawaasummaa qondaalota olaanoo US irratti fuulleffate saayibarii Iraantu duuba jiraa jedhan ejensiiwwan Ameerikaa lama ibsa baasaniin. Xiyyeeffannoon saayibarii kunis marsariitii fi miidiyaalee qondaalota olaanoo US addatti itti gaafatamtoota nageenya fi filannoo bara 2020 to'atan turan irratti doorsifni ajjeechaa dabalate Iraaniin geggeeffamuu isaa ejensiiwwan kanneen saaxilanii jiru. Waajjirri qorannoo yakkaa federaalaa FBI fi ejensiin saayibarii eegumsaa fi nageenya Ameerikaa ibsa gamtaan baasan keessatti haleellaa kanaaf Iraan harka keessaa qabdi jechuun itti gaafatamuuf ammoo ragaa harkaa qabnaa jedhanii jiru. Opereeshiniin kunis Ameerikaa keessatti yaada wal qoodinsaa uumuuf wal amantaan akka dhabamuu fi filannoo geggeeffame irratti amantaan uummataa akka xiqqaatuuf hojii basaasummaa fi shiraatii jedhamee jira. Eenyummaan marsariitiilee fi miidiyaalee hawaasaa diinota uummataa fi biyyaa jedhaman kunneen seensaa fi muddee ji'a kanaatti kan saaqaman yeroo ta'u maqaa suuraa ibsaa teessoo fi mana qondaaltota federaalaa bulchiinsa gandaa akkasuma
bulchiinsota kanneeniin mindeeffamuun sooftiweerii fi haardiweerii karaa elektiroonikaatiin sagaleen ittiin kennamu gurguran 38 kan hammatee jedhame. Tiraamp gareen seeraa fi deeggartoonni isaa hedduun torbaan dhihoo keessallee waa'ee waliin dhahuu sagalee filannoo karaa elektirooniin geggeeffame irratti bulchitoota hedduu irratti himannaa dhiheessanii turan. Himanni dhiyaate garuu mana murtiitiin kuffifamee ture. Ejensiileen kanneen teessoolee imeelii 4 kanneen marsariitiilee ergaa doorsisoo adda baasutu gabaafame. Duulli kunis itti fufuun miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitara, parler, viikontaakti Iraan himata amma duraa keessaa harkan qabu jechuun haaltee turte. Garuu himata FBI amma irratti waan dubbatte hin qabdu. Eenyummaa tiwiitaraa 130 ta'an torbaan marii pirezidaantummaa jalqabatti yaalii Iraan haasaa ummataa jeequuf taasifte hidhata qaban haqee jira. Ayyaanni dhalachuu Yesuus hordoftoota amantii kiristaanaa biratti guyyaa har'aa kabajamee oole. Kabajni guyyaa ayyaanaa kanaa adda adda ta'us manneen amantii warra dhihaa garuu muddee 25 bara 2020 jumaata har'aa kabajamee oolee jira. Sababa koronaa vaayirasiif jecha ayyaana baranaa kanarratti hirmaatuuf namoonni hedduun danqamanii jiru. Ayyaanni dhalachuu Yesuus kun manneen amantii hordoftoota warra dhihaa biratti har'a bifa ho'aadhaan kabajamee oolee jamee jira. Manneen amantaa warra bahaa biratti garuu amajjii 7 bara 2021 seenuuf guyyoonni isaa lakkaa'amaa jiru kana kabajamuuf akka jirullee gabaafamee jira. Sirna kabaja ayyaana dhalachuu Yesuus kanarratti namoonni hirmaatan fageenya eeggatuu fi maaskii godhachuun dirqama tahee jedhame. Nutis warra ayyaana kana ayyaaneffattaniin baga ittiin isin ga'e jenna. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabnu haga numaan Badri Yuusufii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa qophii biraatiin walitti deebinaa nagatti.